Riba jirta. Bijangalun Funduka funduka. ambar Funduka bara koroni demani umbara. Funduka berasi geessu deema. Eisa Manaamu jirta maqaaqati bahari mi. Bahari soo jirta war. ilaha illallah. Wallahi min shaitan rajim. Hassan osoo inni baas hin dhabamsiifne Hassan nin baay'isira jechuudha. Sababni inni jedhus akkuma xiyyoo diraartuu jedhu san sababa diraartuu irraa kan ka'een bahar dhabamsiisuu deemu jira jechuudha. Garuu immoo bahar diraartuu hin jaalanne diraartuutu bahar jaalate. Maali hoo? Alaabadhu sinje. Alaabadhu. Alaabadhu. Nakakkan. Tidak kata dah dolar kamu tadi belum busa deh. Ama bakkan angge sudah mu. Cerbe ni sabase cerbe. Cerbe. Hangga malaka ganti sana akan tahawulu malaka khanin tak khanin gadin difi. Bakkan ilmi nama jirre bakka bishanu narkan nengis. Malaka an asib dalat defin jenu marumon kabden kabnen. Wani sana wajirti. Amma yang sabase ka. Soso imbo akami siwai. Akami iwo gatai. Akami siwai. Kami siwai. Hori khanyu. Wako heri jawa. Heri bajira ini. Kali wako. Na bira. Wako jadi. ऐसे jirta. Enyot. Untuk jirami? Untuk jirami? Enyot. Untuk jirta. Untuk jirta. Untuk jirta. Mana mabarhun? Enta atum piye sergin hawsa. Kata adam biye. Mana mabarhun? Dengan mana musa ujir ini lama. Adanum bayar. Lil menu kaya umme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkafuna ga ashama ordufto taganya hundun ordufto tagaya sortutun hundumman keesanu akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii bakka jirtu salaamtaan isin agaisu. Egaa obboleeyyan kee ilmaan Oromoodhaa kan Muslimaatii fi kan Kiristaanaatii fi Waaqeffataa fi Pirootestaantii hundumman keessanuu bakka jirtanitti nagaa isin haa ta'u jechaa. Egaa gurbaan Hassan Ridwaan jedhamu san akkuma dhaaddetti jechuudha. Dhaadannoo isaas galmaan gahuudhaaf bahar bakka inni jirurraa fuudhee dhabamsiisuudhaaf bahara gubbatti deemaanii jira akkuma agartanitti. Egaa gurbaan kun bahariin duraas namoota hedduu akkana godhaa ture. Nulleen nu fakkaatee jechuudha akka nama gartee gaafa birraan sanaarraa gad ergamee sanaarraa achirraa gad erganii birraa dhabamsiisan san akka nama birraa baasuu ta'e jechuudha gurbuma Soomaatichaa kan hidhe sanuu inni nu harka isaa qabaa jechuudha yeruma sanuu gurbaa san jechuudha. Gurbaa Soomaatichaa sadiif inni wajjin wal ta'anii birraa dhabamsiisan gaafuma sanuu. Akkasitti jechuudha akka nama birraa baasuu fakkaateen wajjin deemee gurbaa hidhee birraa baase. Itti deebi'ee ammas gurbaan kun Hassan kan jedhamu kun carraa lamata qabee jechuudha. Carraa dabree amma immoo bahar fuudhee deemuu jiraan jechuudha. Egaa bahar kun obboleessa kiyyaasi, hiriyaa kiyyaasi, nama gandaatiisi. Egaa mana kiyya dhufee guyyaa dhoodhaa haddatee ture jechuudha. Akkasii bakka inni jirutti jala deemee funduuqa sanitti barbaadee arraan tana gurbaa dhabamsiisuudhaaf deemaa jira. Hassan osoo inni baas hin dhabamsiifne Hassan nin baay'isira jechuudha. Sababni inni jedhus akkuma xiyyoo diraartuu jedhu san sababa diraartuu irraa kan ka'een bahar dhabamsiisuu deemu jira jechuudha. Garuu immoo bahar diraartuu hin jaalanne diraartuutu bahar jaalate. Diraartuutu bahar jaalate. Ammoo an baharillee bakka inni geessise baay'isiisee diraartuullee akka inni diraartuu hin fuune nin godha kana. Yoo inni diraartuu fuudhee Hassan arguuf teessan. Maaliif jennaan gurbaan kun gartan nama miidhaa inni namarraan geessaa jiru jechuudha. Namni akkamitti ilma namaa fuudhee deemeenii akkas godha. Kana waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya. Hassan baharillee baay'isiisee diraartuullee nin dhoorkaan. Inshaallah yoo rabbi jee akka inni diraartuu hin agarre nin godha. Ammoo funduuqa inni jirutti gurbaa jechuudha akka nama hadoochee yookiin ammoo raffisee jechuudha gaggabseetti haalaan beekamneen gurbaa kan inni hin beekin nama Oromoon ta'in wajjiniin fuudhee gocha kanarratti dalagee jechuudha. Gurbaa isaa wajjin jiru sanillee Oromoo ta'ee nama biraa ta'ee maal akka inni ta'e hin beekamne waggaa dubbatu nama afaan Oromoo dubbatu fakkaata. Garuu gurbummaan sanuu nama Oromoo ta'uusaa hin beekamne isaan lachuutu afaan Oromoo dubbachaa rakkoo nama keenya irraan gahaa jiran jechuudha. Kanaaf gurbaa sanillee jalaan afoon Hassan qofaa miti gurbaa sanillee jechuudha. Gurbaa kanaa wajjin wal ta'anii nama keenya irratti
miidhaa adda addaa geessaa jiran biyya tana keessatti. Inni immoo Hassan annamaas dhalatee waa takka nu godhuu hin dandeessanii kan jirutu sammuu isaa keessa jira jechuudha. Inni as dhalateef nuti immoo biyyarraa Itoophiyaarraa kaanee dhufneef gartee waan isa sodaannuuf hin jirtu isumaas dhalate kana waan isa mudatu ta'u arguuf deesin jechuudha. Waliin agarree jechuudha gurbaa kana yoon irraan kafalin Hassan an niin beeka isaas maal akka inni ta'e niin beeka Hassan sirriittiin gadi fageenyaan si beeka Hassan. Hassan waan addaa ta'e anaatu si beeka. Anaatu si beeka waan baharii miti ta'ati birraa fi carraara daleedeewu ganaan sirraa kafaluu ta'an. Tanaa miti ta'ati birraa fi carraara daleedee kanaan duraawu ati jara sadeen kana sirra dhaqqabne malee namoota hedduu akka waan irra dalagaa turteeti. Gocha keetiitu agarsiisaa jechuudha. Sirraa hin kafala arguuf teessaa san. Maaliif ati nu fakkaattee nu seentee yeroo takka birraa waliin walii galtee carraa tumtee jechuudha. Mucaan miskiina mucaa nama nagayaa dalagaa isaa malee waa takka irraa kan qabu. Maalirra dhaabbattee osoo carraa miite nama keenya jennee xiqqoo nuti garaa bal'anna. Maaliif jechuun itillaa qabne si amannee ifis si fuunee si wajjin nama keenya seenee si wajjin jiraachaa turre. Har'a asuma lafaa kaatee jechuudha anaa fi birraa addaan baaftee. Laakiin addaan nu baafte Hassan ammaan dura addaan nu baafte. Ammaan booda anallee birraallee carraallee addaan nu baasuu hin dandeessu. Dheengadda ogaa mara kiyyoftee akkas godhattu san Oromoon akka jettee namaa miti sareen qe'ee fi dhufteewu kabajaa qabdi jetti. Oromoon jechuun mana ifiitti si miidhan jees jalaa hoose. Si galtee namni mana keessa dhufee kabajaa qaba jechuudha. Ati kabajaa san waan biraa fudhattee asii deemtee gurbaa bakka inni funtuqa inni kireeffatee keessa jiraatu jiru dheeyitee gocha kanarra raawwatte irraan tana. Garuu an baara obboleessa kiyya fuutee kana goote an niin dhabama malee hangaan baar baasutti si jalaa illee hin hafu. Baar baasee illee si jalaa hin hafu. Ta'ati carraas birraas goote san hunda sirraa kafalee nama ammaan dura ati jechuudha warreen kanaan alatti ati rakkoo irraan gahaa turtellee siin himsiisuuf ta'a anummaan ati agartu kun Hassan. Ati asi dhalattee fi ani asi dhaladhee naa afi ati waliif gatteenya Hassan irraan tana. Bahar ni baafta. Sababa daraartuutiin fuuteemi daraartuu ganaallee hin agartu. Sin heerumtu daraartuun. Daraartuun sin heerumtu. Ati intala dhalaatii jettee ilma dhiiraa hoggaa fuutee akkana gootu. Sammuun keetti qolleessitti hin dhageemu. Isiinuu hangamta kan gas jaalattu yoom hubatteeti. Na gaafatteewu dhuftee na gaafatte. Hanga si gaafannee dubbii tartiibaan deemnu maan eeggatiin Hassan wal garra naafeeti. An jara kana caalaa waan addaatiin si beeku. Birraarrallee carraarrallee baharrallee isaan kan si deenre namni si beeku an. Isaanii miti namni si beeku anaas si beeku. Anaas si beeku waan addaatiin lakkoofsa keetiin si beeku. Ammaan dura sirraa use ammaan booda immoo Nuuruddiinitu caljee waan adii gochaa jirtu kana caljee na laala deem biraa. Hin jiru ammaan booda wanni akkasii. Yoon sin bochisin harkooftes waan amma nu goote kana Hassan sumarraa hin kafalu ta'a. Garuu dura baharuma haa baasu. Dura kan Nuuruddiini miti Hassan harkooftes yoon sirraan daleene anummaan adii agartu kun Hassan naafeeti waliif gatteenye. Ammarraa kaasee naatee waliif gatteenye akka amma dura dhuftee na wajjin hanjamaa goggootee nama keenya fakkaattee ati dalagaan ta'e duraanis wanni nu wajjin hirmaatteef tokko tokkotti iddaan nu baafachuudha. Ammaan booda namni tokko tokko baaftu hin jiru. Gocha keetirraa kan ka'een tokkomnee jirantu jara sanii wajjin garuu an wanni guddaan amma obboleessa kiyya bahar kaati maatii isaa dhabamsiiftee kanaan duraan bahar si galtee dhaggeeffadhu Hassan kanaan duraa sana sababa Faatumaattiin bahar barbaadu jira. Sababa Faatumaattiin bahar barbaadu jira. Har'a gurbaan barbaadee jechuu akka carraatti rabbii waliin nu fide ati har'aan tana bakka inni jiru fuutee gocha kanarra raawwatte.
Gurbaa maatiin isaa ijoolleen isaa ganti isaa jechuudha. Arkame jaanii gammadan deebitee gadda deebiftee jechuudha. Kara gaddaatti dubbiin harkaa jijjiirteeti. Joonan gadda kanaa olii keessas neen gurbaa si wajjin deemu Soomaalii ta'ee fi Oromoo ta'ee fi Araba ta'ee fi waa inni ta'ee hin beekamne. Siifin nu hin beekamne afaan Oromoo dubbatta malee hangam takka akkatti nama Oromoo taateewu ganaan si garsiisuu ta'a. Eenyu akka taateewu ganaa ifimuu ta'e waan dhugaasan. Dhageessaa meeshaan naa fi ati waliif gatteenya jira. Si iyyisiisa qofaanis si iyyisiisa qofa. Magaalaa kana keessatti sumaan agarsiisuu ta'a eenyu akkaanan ta'e si agarsiisuuf hin taasisan.